أهلا وسهلا جميعا. الله أكبر. آمين بقنا قانو إكرين. أي. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما جمدوت أستاذة كينيا أميرة برتوت هندم تكيسان أنهاد فجني هندم تكيسان أنهاد فجني بالفتاتا أنهاد فجني بالفتاتا كيسوم بسم الله بندي جلقبا دبيكو إرقما قرتي سرامة بفتي إرتي أنجلاسي نبي المختاري أتنفلا في سيوان جبات أمري أتنفلا في سيوان جبات أمري ياتا مودوغاتي كم درادي يسو أججتا وان فيتان اندوغو تجرا غباكا نلالا نجرا هندنو فيتانان يسادي من نسنجرا جوما والمكامي وان فيتان مراني سنياتا دوغا هنگا دندهامي سنياتا دوغا هنگا دندهامي وان دوغا مكيسا كم درادي يسو رندا مفانتا بنس نجرا شادا بلتي بنس نجرا فاند شادا بلتي وانو بغا جمدان الله أكبر. بغا جمدان وري قرآن كتمتان congratulations هندم تكيساني بوابي هدو كيس دبرتني هرى أسجيساني جمدان كاكونو ستمان بوفتني غلط قلفتا بكو مجرتني ومتي سني فاقبو ربي هندم كيساني سني فاقبو ربي هندم كيساني قرآن كتم برلا يومي يو أتي قرأتو شبكة مدامي كسيدرارا ترتي قالت ربي فكالتي نغان تمرتي اتسيف هذا بلو علمي سوان دمتي اتسيف هذا بلو علمي سوان دمتي بسم الله بندي بسم الله مقا ربي قدا دبم الراقاسي أرقم سيسي هندا كم argamsiise hundaa rabbii hunda beeku waan duraa fi boodaa dubbii ittiin banannaa barakaa barbaada yoo isaa jalqaban tolli isaa addaa bashaqsitti godhee sirraa baasa yaada rabbii kee qabaannaan ni keessa muraada rabbii kee qabaannaan ni keessa muraada ربي كي كبانا نكيس مرادة. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله قالك توكيجا حقان برمان برئيس بيتشا توكيجا وغهي كان كم نهاجة كان قوداتو إبادة غربيتا قولت نكبي ديني ساتيب جتشا قرآن نفكني نسيبا نتوجا قالت إساق الجوف أن الأبي جتشا الحمد لله يا ربي توكيجا الحمد لله يا ربي توكيجا Gabbarama haqaa farfama qooqaanii lakkaawamee hin dhumu wallaahi kan kee tolli diina dubbadhaaftee carraa hundaa olii ummata Muhammad ashraf al-mursaliin islaama keessaayis kan quraanaaf aalii nu taasifte rabbi anta zul jalaali si faarsinee hin finnu humna keenya olii laqad hamdu rabbi guddoo kee jaalallee laqad hamdu rabbi guddoo kee jaalallee. Assalaamu alaikum. الله أكبر. السلام عليكم أمة جاللا ديني ولدت نفدي نقد يوبلا كيسما قالي ورندا تنولا كان ستر قمتان هندي إرادلا قد بنك سنتوكو برن قمتان فعلا بقنا غانفتان أحلى وسهلا بقنا غانفتان أحلى وسهلا أستاذة قالي أرتدتي كينيا ألتتا أنبياء ورد فكينيا سنكبات جودان أكم بني كينيا وانا سنفوتان يوم هندي دينا inni dandahaadha rabbiin guddaa keenya isinii faatolchu turuuf jireenya isinii faatolchu turuuf jireenya barattootas ta'ee kan taatan hawaasaa warreen waliin jirru qophii kana keessa isin haa badhaasu rabbiin jaalala isaa isin haa badhaasu rabbiin jaalala isaa ergan kana jedhi yaa ummata gashtii xiqqoon dubbadhaa waa'ee barnootaati
obboleessa kiyyaa atis yaa obboleettii kalaama qaalikaa jecha rabbii mooti quraana jabeessi mee namuu sirreetti quraana jabeessi mee namuu sirreetti achiin si deebisaa mee na wajjin kottuu rasuulli osoo hin dhufiin mee maaltu ture beektu wallaalli walgahee biyya addunyaa guutuu mirga waan jedhamu ijattuun argattu. Kan humna qabu kan cabsee garboomfatu kan abbaan hawwaalu ilmoo isaa jirtu ummata of dhabdee biyya gurguroftu rabbiin itti ergee isatti hin jabaattu rabbiin itti ergee isatti hin jabaattu. Allahu akbar. Allahu akbar. Akkasitti rabbiin dandeettii isaatiin rasuula nuuf ergee Muhammad Amiini irra haa jiraatu nagaa fi rahmanni dukkan irra haa jiraatu. Nagaa fi rahmanni jiruu dukkanaa quraanaan ibsanii mirga xiqqaa guddaa dhiiraa shamarranii bar bineensillee kabaja argatanii quraanaan tolfatan jireenya isaanii beekumsa hundaafuu quraanni furtuudha nuti sadhiise malee barinni guutuudha akkiraa qofaa miti milkii duniyaadha isa keessa jirti quraana baradhaa. Yaa furtuu jireenyaa wirtuu hawaasummaa agarsiisaa milkii jiruu biyya lamaa furmaanni waa hundaa si keessa argama. Quraana jabeessuun namuufuu dirqama. Harka wal qabannee xiqqaa guddaa nama barannee haa taanu orma badhaafama. Quraana jechuun jecha qaaliqaati kan rabbiin fuusee nabii isaa irratti akka nu qajeelchu karaa haqaatti akka nurraa ibsu hamtuu dukkanaati. Baratti milkooftaa duniyaa faakiraatti kanaaf namni hunduu baradhaa sirreetti. Ergamaa qaaliqaa jaalaa maqluuqaati irra haa jiraatu raamanni rabbiiti nama barii barsiisee jecha qaaliqaati akkasuma jedhuudhaan nuuf dhaaman sirreetti keessatti of ilaallu mi'a naaf ati. Bu'aa guddaa qaba beekamaa quraanni beekumsa gonfattaa isa qabaannaani beekumsa hundaafuu furtuudha quraanni duniyaatti milkii akiraatti darani quraana qabaannaan laftuudha waa martii walaloo koofitee asumatti naabaa dabalachuu barbaannaan kottaa markasa sheekaa damtuulaa waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. السلام عليكم ورحمة الله أكم نجاجرتو إخواني في الله قلبي أسجقسا فقاتنس قامان أكار من قدت وإسني فلاما مقا ربيتي نندبيكو إيقلا الصلاة والسلام على خير الورى يا ربي جتكو مقا كيتين درسا إرقاكو نافبوسي قلبي نما كيسا Egaa obbolaa koo wal haa dhageeffannu sodaa rabbiitirraa kan nuti dubbannu bakkuma jirrutti rabbiin haa sodaannu inni kan nu uume kan nu jiraachisu kan harkasaa jiru fayyisuuf ajjeesuun gooftaa gabroota isaa nyaachisee obaasu. Rabbiin tokkochumaa haqaan gabbaramaan fakkaataa hin qabu mootii kan aalamaa isa haa sodaannu adaraa yaa namaa kan kaleessa uumee har'a nu geessise du'aanis nu waamaa gaafa guyyaan geesse yaa obboleettii koo dhaamsa koo dhageesse ibaadaa jabeessi hanguma dandeesseen. Bakkuma jirtutti rabbii kee yaadadhu deemsa miila keetii shari'aan to'adhu eessa jira jedhii sammuu kee gaafadhu ija kee adabii haraama eeggadhu yaa obboleewwan koo wanni waliif dhaamnu hundummaan keenyaa'u rabbiin haa sodaannu akka amma jiru boru du'a dhufa bashannanni har'aa asumatti hafa. Keeyritti jabaadhaa booda hin hafina yaa obboleewwan koo du'a hin dagatina jiruu du'a booda laaftuu hin se'ina guyyaa qiyaamaa san gaafa wal dagatanii yeroo garii namaa waan qaban dhabanii warri har'a rabbiin sodaate yaaddoo takkan qabanii
dhugaa haa dubbannu sobarraa fagaannee hijaaba haa uffannu qullaa deemuu dhiisne seera rabbii keenyaa akka hin dabsine seera rabbii keenyaa akka hin dabsine. Ajnabii wajjin kan kolfitee taphattu gammachuu yerootiif muuziqaa dhageeffattu irraa of qusadhu rabbiin hin jaalatu qaama kee guutummaan rabbiif of qabnaani milkoofteettaa beekii milkii olaanaani kan rabbiin sodaatu kufullee hin cabu duniyaaf aakiraa jannata hin dhabu wanti jabeessinee kana waliif dhaamnu har'aa fi borullee akka waliin milkoofnu hadhaa fi borullee akka ittiin milkoofnu. Islaamni duraas kan lubbuun taranii kitaaba siiraarraa kan seenaan jiranii rabbii isaanii guddaa akkaan sodaatanii qur'aanaaf hadiisaa itti hojjetanii sadarkaa olaanoon jannata argatanii sahaabonni nabii marti salafootaa hojii kheyrii irratti turan bar hangafootaa. Salaataaf yoo dhaabbatan ijji isaanii lamaan imimmaantu lola'aa sodaa rabbii isaanii qur'aanaaf hadiisni yerootti himamu achumaan itti hojjetan lamuutti himamu hin boo'uun sodaatu aakiraaf gidirfamu. Waa'ee guyyaa qiyaamaa jedhan yoo dhagahan ni boohan ni gaggabu of qabuun dandahan akkasiin sodaa rabbii lubbuu isaaniirra kaa'an duniyaaf aakiraa waan hundaan milkaa'an. Ani waa'ee jara kanaa himeen fixuun dandahu ergamaan keenya qaaliin fakkeenya nuuf haa ta'u. Kanaafuu milkaa'uudhaaf sodaa rabbii barbaachisa. Ajaja rabbii guutuun jannata argamsiisa. Namni sodaa rabbii qabu ni tola dhumnisaa. Kanaafuu obbolaa koo sodaa rabbii cimsaa. Kana wasiyyaan koo sodaa rabbii cimsaa. Asumattiin dhaabaa qalbii hin cabinaa mata duree biraan walitti deebinaa xumura irratti wanni an dhaammadhu kaatimaan koo toluu rabbii keenaaf kadhu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi